Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota keenyaa oduu ispoortii sa'aatii kanaaf qindeeffannee simbiraan geenya. Oduu waliin Andaraartuu Garbaati. Atileetonni Itoophiyaa shaampiyoonaa atileetiksii paaraa idil addunyaa Jaappaan injifatanii. Atileetonni Itoophiyaa fiigicha shaampiyoonaa atileetiksii paaraa idil addunyaa Jaappaanitti geggeeffamaa jiru injifatanii. Fiigicha meetira 1500 garee 13 gidduutti fiigame atileet Tigist Gazzaany injifachuun madaaliyaa warqee argattee jirti. Atileet Tigist fageenyicha daqiiqaa 4 seekondii 18 fi maayikiroo seekondii 90 xumuruun riikardii addunyaa haaraa galmeessuun injifatte. Akkasumas dorgommii meetira 1500 garee 11 gidduutti fiigame atileet Yaayesh Geexeen daqiiqaa 4 seekondii 31 fi maayikiroo seekondii 70 xumuruun riikardii fooyyessuun madaaliyaa warqee argatteetti. Atileet Dirribee Waltajjiin dorgommii fiigichaa meetira 1500 injifatteerti. Atileet Dirribee Waltajjiin dorgommii fiigichaa meetira 1500 Los Angelesitti fiigame injifatteetti. Atileet Dirribeen fageenyicha daqiiqaa 3 seekondii 55 fi maayikiroo seekondii 25 xumuruun yoo injifattu, atileet Fireewaayin Haayiluun daqiiqaa 3 seekondii 55 fi maayikiroo seekondii 48 xumuruun lammaffaa ba'u ragaan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Taateewwan Piriimeer Liigii Ingilaand bara dorgommee 2023-24 torbeewwan 38 keessatti geggeeffaman Saamu'eel Addaam akka itti isinitti hima. Taateewwan Piriimeer Liigii Ingilaandii bara dorgommee 2023-2024 torbeewwan 38 keessatti nu daawwachiisan yeroo ilaallu seenaa hojjechuun kan beekamu leenjisaan lammii Speen ganna 53 Pepe Gaardiyoolaan yeroo arfaffaaf walitti aansuun shaampiyoonaa Piriimeer Liigii Ingilaandii ta'uun seenaa dalagan. Hanga torbee dhumaatti miira deeggartootaaf jaallattoota kubbaa miilaa rarraasuun hawwiin kan dabalame liigii jaallatamaan Piriimeer Liigii Ingilaandii kun taateewwan garaagaraa jaallattoota kubbaa miilaa daawwachiiseera. Yeroo dheeraaf wal harkaa fudhanii yookaan wal furanii liigicha dursaa kan turan gareen Mikaa'el Arteetaan durfamu Arsenaaliif gareen Yirgaan Kilooppiin durfamu Liiverpuul waanjicha injifachuuf hin carroomne. Waggaa guutuu imala taasiseen irra jireessaan sadarkaa sadaffaa qabatee kan ture gareen Pepe Gaardiyoolaa yeroo arfaffaaf walitti aansuun shaampiyoonaa liigichaa ta'e. Tapha bara kana taasise 38 keessaa Maanchister Siitiin taphoota 28 injifachuun tapha 7 qabxii kan qooddate yeroo ta'u, tapha 3 ammoo injifatamee jira. Tapha injifatame sadanuu dirree isaan ala taphoota taasise yeroo ta'u, tapha torbee torbaffaan gara dirree Weelvis imaluun galchii 2-1 kan injifatame yeroo ta'u, akkasumallee tapha torbee 8ffaan gara dirree Arsenaal Emirates irratti galchii 1-0 injifatamuun tapha biroon gara dirree Aston Villaa irratti galchii 1-0 injifatameen walumaa gala bara dorgommee 2023-24 taphoota 3 qofa injifatamuun goolabe. Maanchister Siitiin tapha bara kana taasiseen gareewwan faallaa irratti galchii 96 wayita lakkoofsisu. Galchiiwwan 34 immoo keessummeessuun walumaa galaan galchii qulqulluu 62 fi qabxii 91 liigicha dursuun goolabe. Gama Arsenaalitti yeroo deebinu immoo Arsenaal tapha 38 taasiseen akkuma Maanchister Siitii tapha 28 injifachuun tapha 5 immoo injifatamuun tapha 5 qabxii qooddatee jira. Gama galchii lakkoofsuun Arsenaal kilaba tapha waliin taasise irratti gooliiwwan 91 yoo mirmirsu gareewwan biroo irraa immoo goolii 29 taphoota 38 keessummeessuun galchii qulqulluu 62 Maanchister Siitii faana qixa qabaatus garuu qabxii lamaan immoo caalamuun hawwii waggaa 20 osoo hin milkeessin afuun sadarkaa lammaffaan goolabuuf dirqame. Gama Liiverpuulitti yeroo deebinu ammoo bara dorgommee 2023-2024 tapha 38 taasiseen 24 injifachuun 10 qabxii qooddachuun 4 immoo injifatamee jira. Galchii 86 gareewwan wajjin tapha taasise irratti yoo lakkoofsu galchiiwwan 41 immoo keessummeessuun walumaa galatti galchii qulqulluu 45 qabaachuun qabxii 82 sadaffaa ta'uun goolabe. Qabxii bara dorgommee bara 2022-23 duuba deebinee yeroo ilaallu ammoo Maanchister Siitiin qabxii 89 liigicha dursaa shaampiyoonaa yeroo sanaa wayita ta'u, Arsenaal immoo bara dorgommee bara 2022-2023 qabxii 84 Maanchister Siitiitti aanuun yeroo lamaaf Maanchister Siitiitti aansuun sadarkaa lammaffaan goolabe. Walumaa galaa hirmaannaa Chaampiyoons Liigii bara dhuftuu kilaboonni argatan
Manchester City, Arsenal, Liverpool fi Aston Villa yeroo ta'u, Aston Villaan ammoo turtii waggoota 41 booddee carraa Champions League Awurooppaa hirmaachuu argate. Kilaboonni bara darbee gara Premier Leaguetti ol guddatan sadan Luton Town, Burnley fi Sheffield United ammoo gara liigii gadiitti kan sigigaatan yeroo ta'u, Championshippiitii gara Premier Leaguetti kan ol guddatan immoo Leicester City, Ipswich Town ta'uun beekameera. Premier League Ingilaandii bara kanaan galchii hedduu kan lakkoofse taphataa Manchester City Erling Haaland tapha 31 hiriiruun galchii 27 mirmirsuun walitti aansuun bara dorgomnee 2022 fi bara 2023 illee akkasuma galchii 36 lakkoofsuun yeroo lammaffaaf badhaafamaa ta'eera. Taphataa collee Chelsea kan ta'e Cole Palmer tapha 33 hiriiruun goolii 22 lakkoofsuun sadarkaa lammaffaan xumure. Taphataa Newcastle lammii Eertiraa kan ta'e Alexander Isak bara kana tapha 30 taasiseen goolii 21 lakkoofsuun sadarkaa sadaffaan goolabe. Baruma kana kubbaa hedduu kan mijeesse immoo taphataa Aston Villa kan ta'e Ollie Watkins kubbaawwan 13 mijeessuun taphataa kubbaa hedduu mijeessa ta'eera. Taphataan Chelsea Cole Palmer kubbaawwan 11 mijeessuun sadarkaa lammaffaa ta'uun goolabe. Taphattoonni kanneen akka Mohamed Salah, Martin Odegaard fi Son immoo kubbaawwan 10 mijeessuun bara dorgomnee kana goolabanii jiru. Dorgomnee bara kanaa irratti kaardiiwwan akeekkachiisaa 1602 kan kennaman yeroo ta'u, kaardii diimaan immoo 58 kennamee jira. Yeroo jalqabaaf bara faranjootaa 2016 kilaba magaalaa Manchester City leenjisuudhaaf waliigaltee kan mallatteesse leenjisaan kubbaa miilaa lammii Spain Pep Guardiolaan turtii ganna 8 keessatti waancawwan Premier League England 6 mo'ateera. Ganna 9 Liverpool waliin kan dabarsan leenjisaan lammii Jarman Jurgen Klopp ammoo tapha isaa xumuraa 491ffaa isaa booda Anfielditti nagaa dhaammataniiru. Boruu mashii dabalata qaba. akkanaan jedhan darbee numa dhagaa. Milkaa'inni Pep Guardiola maallaqa qofarratti hundaa. Kun ammoo aasaa madaalaa hin kaasne akka ta'e ifatti beekama. Waggoota as dhiyoo kana Chelsea, Manchester United fi Arsenal caalaa paawundii miiliyoona hedduu gadi naqee jijjiirraa karaawwate hin jiru. Garuu ammoo jara amma maqaa dha'e kana keessa milkaa'inni tokkollee akka hin jirre ifatti baramaadha. Wanni ifa ta'e tokko jira. Innis ammoo milkaa'inni Pep Guardiolaas ta'e ka Manchester City maallaqa qofarraa kan madda jechuun cubbuu akka ta'edha. Kun yaada leenjisaan collee lammii Spain Pep Guardiolaan qeeqa sarratti ka'u sababeeffachuudhaan torban dabarte kana keessa kennedha. Kilaboota gurguddoo liigota addunyaa tanaa maqaan dhaamu hedduu isaanii leenjisee jira. Liigota leenjisummaadhaan keessatti hojjete hundumarratti ammoo seenaawwan jajjabaa barreeffatee jira. Barceloonaa waliin bareedina morkii El Clasicotii fi sababa ta'eeti jira. Akkanumallee ammoo turtiin isaanii Bayern Munich waliin taasisan akka salphatti kadagatamuu hin turre. Hunda caalaa ammoo garuu Pep Guardiolaan eega bara faranjoota 2016 Manchester City dhufeen asii adeemsa dinqii ta'e tokko eegaleeti jira. Bara morkii 2016 fi 2017 leenjisaa lammii Xaaliyaan Antonio Conte qofaan Chelseadhaan qoramee waancaa dhabe. Achi as ammoo morkii Klopp qofatu isa dhaabuu danda'e. Bara morkii 2017 fi 2018 qabxiiwwan 100 walitti qabachuudhaan seenaa addaa galmeesse goolii 100 fi jalaa kofsiise. Isaayyuu gooliin 27 jalaa haqame waancaa Premier League Ingilizii Manchester City waliin kaasee jira. Itti aansuudhaan ammoo bari dorgommii lammaffaan 2018 fi 2019 illee Guardiolaadhaa fi bara quufaaf gabbinaa ture. Bara lachuu keessatti mucaa warra Arjentiinaa kan amma soorama ba'ee jiru Sergio Aguero waliin gooliiwwan 21 si alama lakkoofsiisuudhaan imala Guardiolaatiif Citytii fi daandiin milkaa'inaa saaqameeti jira. Barri morkii 2019 ammoo bara ijoolleen Afrikaa lamaan Sadio Mané fi Mohamed Salah karra milkii Guardiolaa danqaraatti ciranii akka inni hin darbine godhan ture. Pep Guardiolaadhaa fi dhuguma barri koronaa sun ammoo bara laafaafafaa ture. Ijoolleen Afrikaa lamaan Sadio Mané fi Mohamed Salah luka jala wallaalaa kubbaa walta qoqqolaansaa gooliiwwan hedduu Manchester City dabalatee kilaboota Ingiliz hedduuratti roobsuudhaan qofii isaanii fiiganii waancaa Premier Leagueetiin galachuu danda'aniiti jiru. Abbaan kishaafaa ilaa fi koofiyyaa godhachuudhaan beekamu Jurgen Klopp ammoo turtii ganna dheeraa duuba garagarummaa qabxii bal'aadhaan bara koronaa santi Manchester City dursuudhaan waancaa Premier League Ingiliz kaasee seenaa mi'aawaa deeggartoota Liverpool fixxifachiiseeti jira. Garuu ammoo Pep Guardiola yeroo gabaabaa keessatti akka bufa gammoojjii biyyoo bukatee lafaa ka'uudhaan dorgommii 2020 fi
2021 irra deebiidhaan waancaa sadaffaa morkii Premier League England kaasuu danda'eeti jira. Imalli Pep Guardiola eegasii itti fufee ka jiru yoo ta'u baroota achii as hafan ammoo hanga har'aatti morkii liigii Premier League England qubadammaatiin akka leenjistoonni tokkoof kilaboonni tokkollee hin tuqne gochuudhaan itti fufiinsaan ganna 4 fi wal faana milkeeffatee jira. Gidduu kana keessa ammoo Liverpool fi Arsenal irra kan hafe kilaboonni England Pep Guardiola dura dhaabbatanii falmachuudhaaf takkoon isaaniiyyuu hin dandeenye. Keessaayyuu ammoo addatti wixirannaan bara dorgommii 2022-23 akkanumallee ammoo 2023-24 lamaan darban kana keessa leenjisaan dargaggeessi Arsenal Mikel Arteetaan Pep Guardiola qoruudhaaf tolchan ammoo akka salphatti kan ibsamu hin turre. Pep Guardiolaan addatti waggoota lamaan kanaanii Mikel Arteetaadhaan qoramuu danda'eeti jira. Kilaboonni lamaan yeroo hundumaa wal jala laaluudhaan fiiganii gabatee liigichaa jalatti ol maxxanu. Bara kanas Arsenal City waliin morkii ajaa'ibaa taasisuudhaan hanga torbaan morkii dhumaatti falmatuu danda'eeti jira. Garuu ammoo Pep Guardiolaan baranallee dhandhama waancaa Premier League England Arsenal dhoggee itti fufiinsaan waancaa nyaatuu danda'ee jira. Pep ganna 4 walitti aansuudhaan waancaa Premier League England kaasuu qofa doon taane akka Cityin seenaa keessatti waancaa Champions League Awurooppaa dhandhamatus godheeti jira. Waancaawwan gurguddaan biroos ammoo bara hoggantummaa Pep Guardiola gara dirree Etihad dhufuu danda'ee jira. Guardiolaan amma morkii Premier League England nuffisiisaa godheera warri jedhanus dummachaa dhufaniiti jiru. Warri bacaa bindillaan haga jaarsi mataa qulqulluu kun bakka kanatti argamu kilaboonni bira waancaa fudhachuu hin danda'an jechuudhaan jibba hamaa itti argisiisaa jiru. Seenaawwan kanaan dura Alex Ferguson fi Jose Mourinhoon raawwatan ifatti caccabsuudhaan amma addatti Pep Guardiolaan seenaa jajjabaa Premier League England keessatti barreeffachuu irratti argama. Pep ammas imala isaa itti fufuufis City waliin hanga bara faranjootaa 2025 turuudhaaf murteesseeti jira. Kun immoo ammas akka Pep Guardiolaan seenaa biraa dalaguu fi harcaa hafe sammoo galmeessuu danda'u karra saaqeefii jira. Faallaa kanaan ammoo leenjisaan lammii Jarman yeroo dheeraa Pep Guardiola qoruudhaan beekaman abbaan koofiyyaa fi kishaafa ilaa Jurgen Klopp turtii ganna 9 duuba qe'ee Liverpool Anfielditti nagaadhaan mateetii jira. Yookamuu kophaa hin imaltan jechuudhaan dhaadannoo deeggartummaa addaan ka beekaman deeggartoonni Liverpool imimmaan isaanii harcaasaa Jurgen Klopp miira gaddaaf gammachuu wal makateen kaleessa galgala Anfielditti geggeessaniitu jiru. Jurgen Klopp ammoo isin jaaladha. Seenaan dalagame hunduu ammoo kan walooti. Addatti ammoo barruu This is Anfield jedhu kan waggootaaf ture taphataan tokkollee hanga kilabni kenna waancaa jabaa injifatuun asitti akka hin tuqamne jechuudhaan waan dirree Anfield gubbaatti jiru tokko irratti dhaammannaa godheeti jira. Klopp Anfield waliin kan adda bahe boqonnaaf jedhamus ifatti wanni ibsame hin jiru. Kloppiin eega Liverpool dhufee asi waancaa Champions League Awurooppaa tokko dabalatee injifannoowwan seenaa qabeeyyii ta'an 8 galmeesseeti jira. Jaarsi funnaan dheeraa morkiiwwan hunda irratti Pep Guardiola akka qoreen itti fuufis amma ammoo nagaa dhaammatee jira. Imala ganna 9 keessatti ammoo waancaa Super League dabalatee waancaa kilaboota addunyaa fi waancaa Premier Leagues tokko mo'achuudhaan addatti seenaa galmeeffatee jira. Baranas Klopp injifannoo isaa dhuma waancaa Carabao Cup kaasuudhaan dirree boqonnaa yookiin ammoo soorama bahuu isa dandeessisutti achi fuula galeeti jira. Amma Pep Guardiolaan morkataa isaa jabaa Jurgen Klopp sababa boqonnaa yookiin ammoo soorama bahuutiin leenjisummaadhaan of biraa dhabeeti jira. Ta'us ammoo Mikel Arteetaan ammas qormaata yookiin ammoo bowwoomataa Pep Guardiola taasodaan jedhus jira. Kun ammoo morkii bara faranjootaa 2022-2023 akkanumallee ammoo 2023-2024 irratti ifatti mul'ateeti jira. Bara itti aanu hoom 2024-25 Pep Guardiola kan qoru akkuma baratame Mikel Arteetaadha moo leenjistoota kilaboota biraatiin gaaffii gabaasa kenna kanaatiin. Daawwattoota keenya oduu ispoortii guyyaadhaaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Andaraartuu Garbaatii nagaatti.